Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaa yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadee dhufa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadee dhufee jira jechuudha. Karaa baankiitiin akkasuma guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessammoo guyyaa har'aa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 7 qabadee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaa yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 7 qabadee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jenna. Maaliif keessattuu warroonni maallaqa keessan karaa biyya keenyatti ergattaniif faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Tokko isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hammuma qabdanii baay'ifattuu jechuudha. Fakkeenya biyyoota 20 kana keessa karaa Itoophiyaa biyya tokko yoo jiraattan tokko isaan dubbadha waan ta'eef isin amma qabdanii baay'ifattuu jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkuma jedhani guyyaa har'aa karaa biyyoota 7 qabadhee dhufee biyyoota 7 kana keessa biyya tokko yoo jiraattani ani tokko isaan dubbadha waan ta'eef karaa baankiitiin illee isin immoo hammuma qabdanii baay'ifattuu jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaa kana jechuu barbaadu jechuudha. Dhaabbataa miti jechuudha. Itoophiyaa akka baankii miti jechuudha. Baankiin yookaan guyyaa 3 yookaan torbee 1 yookaan torbee 2tti jijjiiramuu yookaan geeddaramuu danda'a jechuudha. Itoophiyaa garuu otuma san onlaayinii irra jiranii guyyaa tokkotti yoo xiqqaate yeroo 5-6 jijjiiramuu yookaan geeddaramuu hin danda'a jechuudha. Otuma san onlaayinii irra jiraniyyuu inni jijjiiramaa jechuudha. Yookaan saantiima wayii hir'isaa yookaan saantiima wayii dabalaa jechuudha. Dhaabbataa miti jechuudha. Salphumatti Itoophiyaa sekeendidha jechuun hin danda'ama jechuudha. Dhaabbataa miti jechuudha. Akka baankii akkuma jedhe baankiin torban tokko yookaan torban 2 yookaan guyyaa 3 guyyaa 4 jijjiiruu jechuudha. Akka Itoophiyaa miti jechaadha salphumatti. Akkuma beekamu biyyoota inni qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Oomaan riyaala, Duubaay dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet diinaara, Baareen diinaara, Chaayinaa Yowaanii, Joordaan diinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss firankii, Koroonaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin kan qabadhee dhufe biyyoota akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet diinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Akkuma beekamu Itoophiyaa sammuna baay'ee dabalaatuma jira jechuudha. Dhugaa baay'ee ol ka'eetuma jira jechuudha. Torbee kana torbee darbee garuu gadi bu'ee torban kana garuu akkuma haa ta'uyyuu malee hani irraa guyyaa 3 natti fakkaata. Hin hojjenne xiqqoo haalinaan bijenne waan ta'eef hin hojjenne asumaan of galchaasiin hin jedha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo amma salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarra akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaa yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 65 fi saantiba 70 jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 100 fi birii 39 fi saantiba 64 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 18 fi saantiba 96 jechuudha. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 98 fi saantiba 29 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 9 fi saantiba 68 Oomaan riyaalli tokko karaa Itoophiyaa yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 30 fi saantiba 71 kan itti aanu Duubaay dirhaamni tokko karaa Itoophiyaa yookaan gabaa gurraachaan birii 45 fi saantiba 10 akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 38 fi saantiba 02
Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiima 12. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 37 fi saantiima 23. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 42 fi saantiima 28. Akkasuma immoo Kuweet diinaarri tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 400 fi birrii 48 fi saantiima 82. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 39 fi saantiima 22. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 23 fi saantiima 26. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 33 fi saantiima 65. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawund sterlingiin tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 22 fi saantiima 71. Akkasuma immoo Paawund sterlingiin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 83 fi saantiima 63. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 94 fi saantiima 62. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 63 fi saantiima 40. Kan itti aanu Suwiis Firaankiidha. Suwiis Firaankiin tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 7 fi saantiima 95. Kan itti aanu Koronaadha. Koronaan tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiima 58. Turkii liireen tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiima 98. Kan itti aanu Ijipshaan Paawundiidha. Ijipshaan Paawundiin tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiima 45. Kan itti aanu Yemen riyaalli tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiima 69. Israa'el shekeliin tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 50 fi saantiima 05. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiima 58. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiima 86 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoophilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin akkuma jedhe biyyoonni 7 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madabii immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma immoo Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanaa paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa birrii Yemen 0 saantiima 69 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Akkasuma birriin Paakistaan illee guyyaa har'aa 0 saantiima 58 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birroota keessa baay'ee birrii xiqqoodha jechuudha. Akkasuma jechuudha birriin Beerutii jechuudha. Paawundoota keessa paawundiin Beerutii baay'ee xiqqoodha jechuudha. Beerut yookaan Libneenii jechuudha. Waan baay'ee xiqqoodha. Isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf doolaarota 3 maqaa dhahee jira. Garuu doolaariin baay'eetu jira jechuudha. Maqaa birrii biyya san maqaa doolaariitiin waamamu baay'ee waan ta'eef salphumatti maqaa birrii biyya sadii doolaadhaan waamamu qabadee dhufee jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira jechuudha. Salphumatti ani isaan kana sadan maqaa dhahee malee doolaariin baay'ee jira jechuudha. Akkuma paawundiin baay'een jiru
doolaariin irree baay'eetu jira jechuudha. Salphumatti doroota keessa Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Warroonni Jordaanii Beerut keessattuu mana madaala jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa itoo bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechaadha. Warroonni Jordaanii fi Beerutii jechaadha. Birrii 100 fi birrii 65 fi saantiima 70 jechuudha. Kanaan irra eeggatu yookaan saabbattu jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaarra kana waan ta'eef jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha. Baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Akkuma jedhee Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 39 fi saantiima 64 jechuudha. Kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Jordaan jettanii dinaara miti Beerut yookaan limneen immoo paawundii miti jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.